mana marii bakka bu'oota uummataa jahaffaa waggaa shanaffaa yaa'ii idilee lammaffaa gaggeessuu eegalee kan jirudha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gaafiilee miseensota mana marichaatiif deebii fi ibsi bal'aan kan laatamu jedhamee kan eegamudha. Gaafiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota irraa kaheen gaafiilee garaagaraa kan kaasan hoggaa ta'u walitti bu'iinsi idileewwan tokko tokko kan mul'atan dararaa uummata irra gahaa jiraachuu kunis hambisuudhaaf maal hojjechaa jirtan jechuudhaan eeranii kan jiranidha. Gareen Abuut waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaalii cimee kan itti jiru hoggaa ta'u kun irrattis Itoophiyaa yeroo ammaa kana maal hojjechaa jira kan jedhus eeranii kan jiranidha. Qaamolee mara biyyoolessaa keessatti hirmaachisuudhaaf fedhiin paartiin badhaadhinaa qabdu maali kan jedhanii fi adeemsa fooyya'insa dinagdee goorroo yeroo ammaa kana maal fakkaataa fi rakkoon dhiyeessii mana jireenyaa kunis furuudhaaf hojiiwwan akkamii hojjetame rakkoowwan bulchiinsa gaarii kanniinsa tajaajilaa irratti mul'ataa jiru furuudhaaf maaltu hojjetamaa jira. Raawwiin misooma qindaawaa koriidaraa wal qabatee garaagarummaan naannoo fi naannoo jidduu magaalaa fi magaalaa godinaa fi godina jidduutti jiru komiiwwan sirreessuu fi akkasumas mootummaan maal hojjetaa jira karoorri mootummaa hoo maal fakkaata kan jedhuu fi qaala'insa jireenyaa walitti fufiinsa mul'ataa jiru furuudhaaf hojiilee hojjetamaa jiruu fi keessumattuu daballii gatii kiraa mana jireenyaa fi meeshaalee bu'uuraa fi kanneen biroo ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ajendaaleen biyyoolessaa filannoo biyyoolessaatii wajjin wal qabatee mariin biyyoolessaa xiyyeeffannoodhaan furuudhaaf maal hojjetamaa jira filannoon biyyoolessaa bara kana gaggeeffamu wal qabatee haqa qabeessaa fi amanamaa dimokiraatawaa fi hirmaachistoota hawaasaa ta'uudhaaf qophiin maal fakkaata kan jedhuu fi hanqinaalee qulqullina barnootaa sadarkaa gadiirraa furuudhaa fi barnoota keessatti xiyyeeffannoon addaa kennamee kan jiru ta'uudhaas gaafilee mana mariirraa kaate ta'uu fi barsiisota ga'umsa leenjisuuf xiyyeeffannoon akkamittiin kennamee hojjetamaa jira karaan galaanaa argachuudhaafis amma maalirra jira kan jedhuu fi fedhii karaa galaanaa Itoophiyaan fedhii biyya ollaa kanneen akka Eertiraa waliin qabdu ilaaluun maal fakkaata kan jedhu gaafileen mana marii irraa ka'ee kan jirudha. Gaafilee kanneeniifis muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad deebisaa laatanii kan jiranidha. Guddinni Itoophiyaa akka kanaan duraatti lakkoofsaa miti jechuudhaan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad eerii kan jirudha. Guddinni dinagdee Itoophiyaa biyyoota Afrikaa birootiif fakkeenya ta'uu danda'a jechuudhaanis muummeen ministeeraa biyyattii eeranii kan jiranidha. Guddinni Itoophiyaa akka kanaan duraatti lakkoofsaa miti kan eeramu hoggaa ta'u kunis keessumattuu guddinni yeroo ammaa kanatti baay'ee mul'achaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Dabaluunis guddinni Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti namni funyaan gaarii qabu foolii isaa dhagahuu danda'a jechuudhaanis eeranii kan jiranidha. Gama biraatiin ammoo qaala'insi jireenyaa akka lakkoofsa warra Itoophiyaa bara 2000tti guddachaa ture bara darbee kaasee tasgabbaa'uu isaatiis himanii kan jiranidha. Bu'aan kunis kan argame hojiiwwan dhiyeessii fi akkasumas walitti hidhamiinsa gabaa hojjechaa turuudhaas eeranii kan jiranidha. Kana malees hirphi seeftineetii fi xaa'oo fi bobaa irrattis taasifamaa jiru daballiin mindaa tasgabbaa'uu fi qaala'insi gatii gumaacha ol aanaan bal'achaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Qaala'insi gatii ji'oota onkololeessaa kana keessattis 11.7 ta'uu isaatiis himanii kan jiranidha. Kunis riiformiiwwan hojiiwwan ciccimaan hojjetamuudhaas eeranii kan jiranidha. Qaala'insa gatii gara dijitaala tokkotti gad buusuun akka hojjetamu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Bara darbee seenaa keenya keessatti sharafni alaa baay'ee ol ka'ee kan ture bara 2017tti biyyattii keessatti seenaa sharafa alaa ol aanaa kan keessummeessine jechuudhaanis muummeen ministeeraa haasaa miseensota mana mariitiif taasisee irratti himanii kan jiranidha. Sharafni alaa kunis akka ala ergii meeshaalee fi akkasumas ala ergii tajaajiloota maallaqa alaa gara biyyaa keessatti eegamu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Roga investimentiitiin alatti akkasumas oomishaalee biyya alaatti gara biyya keessaa seenan oomishuu biyya keessatti dandeenya jirra jechuudhaan eeranii kan jiranidha. Barichis kan kuufame sharafa alaa biyya keessaa dachaa 10 akka ol guddatu taasisneeti jirra jechuudhaan dubbata. Haaromsa dinagdee taasifamaa jiru keessatti baankiin daldala Itoophiyaa kufaatii irraa oolchee jira jechuudhaan eeranii kan jiran. Liqiin doolaara biiliyoona 900 ta'uu yeroo ammaa kana keessatti siqamee jira jechuudhaan baankichi kufaatii irraa oolchee jira jechuudhaan eeranii kan jiranidha. Riiformiin dinagdee hojiiwwan rakkoowwan dinagdee goorroo kan taasifamaa ture yeroo ammaa kana furmaata waaraa argateeti jira jechuudhaanis muummeen ministeeraa eeraa kan jirudha. Galiin biyyattii yeroodhaa gara yerootti guddachaa jiraachuus eeranii kan jiranidha. Haaluma kanaanis bara kana keessatti galii birrii tiriliyoona takka akka eegamu ta'uudhaas himanii kan jiranidha. Kana malees ala ergiin biyyattii guddisuu
guutuunis hojiiwwan ciccimaan hojjetamee jira. Gama liqaatiin ammoo liqiin biyyattii irra jiru Itoophiyaan idaa keessatti argamti kan jedhu sirriidha jedhanii kan jiranidha. Garuu immoo kun wal bira qabamee hoggaa ilaalamu lakkoofsaan yommuu ilaalamu biitii Itoophiyaa yeroo ammaa kana liqii caalaa guddina ariifachiisaa argisiisaa jirti jechuudhaan eeranii kan jiranidha. Haa ta'u malee hojiin dhimma liqaa irratti hojjetamaa jiru kunis biyyattiin idaa irratti akka hin kufneef hojiiwwan ciccimaan hojjetamaati jira jechuudhaan kan dubbatudha. Muummeen ministeera Itoophiyaa liqni Itoophiyaa irra jiru walumaa galatti doolaara biiliyoona 23 qofa jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha. Isaan keessaas gara doolaara biiliyoona 4 hanga biiliyoona 4.5 tahuu yeroo kafaltii isaa achi siqamee jira jechuudhaanis eeranii kan jiranidha. Kafaltiin liqaa boondii ilaalchisuudhaanis warri nuuf liqeessan dinagdee keessatti saffisa guddaa nuuf eeraniiti jiran jechuudhaan eeranii kan jiranidha. Hojiiwwan ciccimaan bara 2017 keessatti keessummeessinee rakkoo nageenya naannootii wajjin wal qabatee hojiiwwan milkaa'ina qabu hojjanneeti jirra jechuudhaan dubbatanii kan jiranidha. Bara 2017 keessatti bara milkaa'ina akka ture jechuudhaanis kan dubbatan muummeen ministeera seenaa Itoophiyaa keessatti dhimmoota guddinaa irratti milkaa'ina hedduu kan argannees jechuudhaan dubbataniiti jira. Milkaa'inni kunneenis riiformiiwwan dinagdee biyya keessaa maddee fi akkasumas biyyootti hojiirra oolchaa jiraachuu eeranii kan jiranidha. Riiformiin kunis dameewwan ijoo 5 kan hojjenne jechuudhaanis riiformiiwwan garaagaraa kan xiyyeeffannoo roga qonnaa fi akkasumas industirii albuudaa fi turizimii teknooloojii irratti xiyyeeffannoo addaa kanneen hojjanneeti jirra jechuudhaan dubbate kan jirudha. Gaafiin ijoon ammoo miseensa paarlaamaa mana marii irratti deebisaa kaasanii turan keessaayis muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gama isaaniitiin gaafiilee dhiyeessan walumaa galatti walitti bu'iinsi naannolee biyyattii garaagaraa keessatti mudachaa jiru dhimma gartuu TPLF fi nageenya naannoo Tigraay dhimma mormii biyyoolessaa fi haala diinagdee biyyattii keessatti dhimmoota miseensa mana mariitiin kan hoggaa ta'u itti dabaluunis dhimma piroojeektii gurguddoo fi akkasumas dhiyeessii mana jireenyaa fi malaammaltummaa hojjettoota baadaa fi akkasumas qaala'insa jireenyaa filannoo biyyoolessaa 7ffaa akka ta'es eeranii kan jiranidha. Gaafilee kanaa fi kanneen biroo irrattis deebisaa qubsaa laatee kan jirudha. Paartiin badhaadhinaa miseensota guutummaan biyyattii keessa kanneen jiran 9,000 siqan sababa rakkoo naamusaa fi hanqina raawwachuudhaatiif tarkaanfiin itti fudhamuudhaas eeranii kan jiranidha. Pirezidaantiin itti aanaa paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa akka ibsanitti walgahiin koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa ilaalchisuudhaan ibsa yeroo kanneen akka tures ni yaadatama. Obbo Adam Faaraa ji'oottan 3 darban keessatti hojiin paartii keessa kan hojjetame hojiiwwan ciccimaa hojjetamuudhaas kaasanii kan jiranidha. Keessumattuu tarkaanfii fi sirreeffamni fudhatame keessaayis walumaa galatti aangoota 8,613 ta'an tarkaanfiin disipiliinaa ittiin fudhatamuudhaas eeranii kan jiranidha. Tarkaanfiin fudhatame yeroo ibsanitti miseensonni itti gaafatamummaa isaaniirraa mulquudhaan hojiiwwan biroo kana cinatti hojjechuu isaaniitis eeranii kan jiranidha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmadis gaafii miseensota mana marichaarraa ka'e kanneen garaagaraa kan eeran hoggaa ta'u bara 2018 keessatti guutumaan guututti Itoophiyaan biyyoota kallattii badhaadhinaa qabattu jedhamee eeranii kan jiranidha. Itoophiyaan rakkoowwan siyaasaa yeroo ammaa mudachaa jiru keessumattuu furuudhaafis tattaaffii guddaa kan godhan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Hulaa galaanaatii wajjin wal qabsee Itoophiyaan hulaa galaanaa irra deebi'uudhaan ni argatti argachuudhaafis teessii jechuudhaanis dhimma hulaa galaanaa xiyyeeffannoo addaa ittiin kennee hojjechaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Keessumattuu Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti biyya hulaa galaanaa roga adda addaatiin argachuu dandeessu keessaa biyya addunyaan guutuun xiyyeeffannoo addaa kennitee fi irra hojjechaa jirtu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Keessumattuu kana furuudhaafis tattaaffii ministeeraa xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjanna jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha. Qaamota hidhatee kanneen naannoo Oromiyaa keessatti socho'an naannoo Amaaraa fi akkasumas naannoo Tigraay keessatti socho'anis garaa nagayaatiin marabbaadhaan yoo dhufan simachuu ni dandeenya jechuudhaanis kan dubbatanidha. Kanaan alatti ammoo haala isaan danda'aniinis kan sochoonu jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha.